saatiiwwan muraasa duraam qilleensam Omaan magaalaa Maskat tasgabbaa fakkaatus Teeraanii fi Waashingtan gidduutti garuu dubbii hamaatum qilleensaa jiraam. Addunyaan ija ishee gara marii Maskat qabdee yeroo jirtutti Iraan waraqaa ishee isa dhoksaam minjaalarra keessee jirti. Iraan ibiddoota ishee walitti qabuun nu ilaalaa jettee bineensa haraam holqa keessaa baastee jirti. Maqaan isaa Kooraam Shaar 4 jedhama. Misaayila baalastikii isa sodaachisaa fi teekinooloojii ammayyawaatiin ijaaramedha. Maaliif Iraan misaayila bineensa ta'e kanaam amma baasuun diinota ishee rifaasistee bal'inaan qabannee jirra. Kanaan duraam Iraan obsaa tarsiimoo jechuun ergaa rukutamtee sa'aatii dheeraa boodaam deebii kennitu turte. Har'a garuu jechisuun haqamee jira. Ajajni haaraan mootii Iraan Ayatollah Ali Khamenei irraa dhufeen inni osoo rukutee hin qophaa'in hiriira isaa diigaam sa'aatii 24 yookaan 48 duraan osoo isaan sa'aatii dhumaa hin eegalin sindursaan jechuun qajeelfama haaraam dhiyeessee jira. Gama kaaniin Tel Aviv keessatti saayiriiniin yeroof callisee jira. Garuu hoggantoonni waraanaa Israa'el irriba hin qaban. Iji isaanii sodaa kuufamaa misaayilaa Iraaniin muddama keessa galuun Iraan nu balleessuuf jetti ergaa jedhuun Waashingtaniif dabarsanii jiru. Iccitii kanneen bal'inaan ni ilaalla. Tibba kanaam miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyoon tokko akka laboobaam ibiddaa tamsee ture. Viidiyoon kun doonii guddaam kan uumama addaa qabu gubbaa isaa irratti kubbaawwan gurguddoom baatee tokko agarsiisa. Dooniin kun doonii basaasummaa Chaayinaa Li'aa Waang waan jedhamudha. Oduun viidiyoo kana waliin tamsi'ammoo dooniin basaasummaa Chaayinaa doonii waraanaa Ameerikaa USS Abrahaam Lincoln hordofuuf garam galaana Arabaatti dhufteetti. Chaayinaan Iraaniif birmachuuf qophaa'aa jirti jedha. Iccitii doonii kanaam yoo haga xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuuneem. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Saatiiwwan muraasa duraam qilleensa Maskat tasgabbaa fakkaatus Teeraanii fi Waashingtan gidduutti garuu dubbii hamaatu qilleensaa jira. Addunyaan ija ishee gara marii Maskat qabdee yeroo jirtutti Iraan waraqaa ishee isa dhoksaam isa xummaatee minjaalarra keessee jirti. Marii nagaam osoo hin eegalin afaan qawwee fi humna misaayilaatum dubbachuu eegaleem. Akkuma jalqabaa fiilmii sodaachisaa ta'etti Iraan ibiddoota ishee walitti qabdee harka kennaam jechuu osoo hin taane nu ilaalaa jechuun bineensa haraam holqa keessaa baastee. Maqaan isaa Kooraam Shaar 4 jedhama. Misaayila baalastikii isa sodaachisaa fi teekinooloojii ammayyawaatiin ijaaramedha. Meeyyaadhaan misaayilli kun sibiila lafarraa ka'ee kiiloomeetira 2000 barrisee diina isaa barbadeessuu danda'udha. Kuni fageenya lafaa qofa miti ergaa siyaasaatiin. Teeraan irraa ka'ee Tel Aviv yookaan uffata Ameerikaa ba'a giddu galeessaa keessa jiru kamiyyuu daqiiqaa muraasa keessatti nan gubaa jechuudha. Wanti isaa adda godhu immoo saffisa isaatiin. Saffisa sagaleem dachaa 16 qilleensa keessa barrisaam. Raadariin Ameerikaa yookaan sirna Iron Dome Israa'el misaayila akkasitti fiiguum qabu jechuun qilleensaam harkaan qabachuu waliin tokkodha. Iraan misaayila kana qofa baastee hin callisne. Waan kana caaluum waan seenaa waraanaa ishee keessatti hin baratamneem labsitee jirti. Tarsiimoon waraana keenyaam jijjiiramee jira jetti. Kanaan duraam waraanni Iraan ofirraa itti suuratti xiyyeeffataa kan ture. Har'a garuu jeneraalonni Iraan amma eegne hin rukutamnuum dursinee rukunna jechuun lallaban. Kuni lallabaa waraanaati. Gama biraatiin dooniin guddittiin Ameerikaa USS Abrahaam Lincoln akkuma abbaa galaanaam bishaan Arabaarra naannaa jirti. Ameerikaan nuti shaakala waraanaam qofa gochaa jirra jettus dhugaan lafarra jiru garuu ija keessaam wal ilaaluudha. Guyyoota muraasa duraam xiyyaara waraanaa Ameerikaa isa ammayyaawaa F-35 fi dirooniin Iraan galaana kanarratti walitti dhiyaatanii turan. Dirooniin Iraan ija jabeessummaan doonii Ameerikaatti yeroo dhiyaatu xiyyaarri F-35 sun qaculullee samiirraa gadi bu'ee diroonii sanaam caccabsee bishaanitti makee kun akeekkachiisa ture.
sarara diimaa hin darbinam. Iraan garuu sarara diimaa sodaachaa hin jirtum. Misaayila Kooraam Shaar 4 yeroo ifoomsitum mataa waraanaa isaa toonii 1.5 yookaan kiloogiraama 1,500 baachuu danda'u agarsiistem. Misaayilli kun humna elektirooniksii diinaa jeequu fi daandii isaa jijjiirrachuu danda'am. Kana jechuun yeroo Ameerikaan isa rukutuuf yaaltu inni kallattii jijjiirratee miliquu danda'a jechuudha. Kuni bineensa dhumaa Ameerikaa ijibbaachisuuf jirudha. Yaala siyaasaa Waashingten haamelannu Pireezidaantiin Tiraamp shira dippiloomaasii fi ulee waraanaa wal makaa taphachaa jira. Gama tokkoon haasa'uu barbaannaa jedha. Gama biraatiin ammoo doonii waraanaa erguun yoo diddan isin balleessina jechaa jira. Maddoonni Waashingten irraa ba'an akka jedhanitti Tiraamp mootummaa Iraan fonqolchuuf karoorfatee jiraachuu danda'a. Yookiin ammoo sodaa waraanaa kanaan Iraaniin dirqisiisee gabatee mariitti dhiyeessuu barbaada. Garuu Tiraamp marii moo waraanaa akka filatu namni beeku hin jiru. Amma bishaan Hormuz irratti dooniiwwan xixiqqoon Iraan akka kanniisaa naannaa jiru. Dooniiwwan gurguddoon Ameerikaa immoo akka arbaatti dhaabbatanii jiru. Misaayilli haaraan Iraan qophaa'ee jira. Xiyyaaronni F-35 qophiidha. Akkuma bishaan lagaa tasgabbaa'ee yaa'u garuu keessa isaa humna guddaa qaba. Taphni siyaasaa kunis bifa haaraanitti ufee jira. Addunyaan ija ishee Masqat Oomaan irra keessee nagaatu bu'aa jettee yeroo eegdu Teeraan garuu karra bakka waraanaa ishee bantee jirti. Gaaffiin guddaan hayyoota siyaasaa fi waraanaa sammuu keessa naannaa jiru kana Iraan maaliif yeroo marii nagaa kanaa filattee misaayila ishee isa cimaa saaxiltee kan jedhudha. Deebiin isaa salphaa miti, xaxamaadha. Kun xabaam dabal geemii jedhamu gama tokkoon uffata suufii uffachuun Masqatitti nagaasoo gama biraatiin ammoo uffata waraanaa uffatanii humni keenya kana jedhanii diina sodaachisu. Yeroo ammaa kana Teeraan keessatti oduun jiru tokko qofa misaayila Kooraam Shaar 4. Wanti misaayila kana adda godhuufi Waashingten dhiphina keessa galchee humna dhukaasa isaa qofa osoo hin taane sammuu fi onnee misaayilichaati. Hayyoonni waraanaa iccitii mootorii Arvaand jedhamu kan misaayila kana keessa jiru yeroo ibsan waan ajaa'ibaa dubbatu. Kanaan dura misaayila baalastikii tokko lafarraa ka'uuf kuma konkolaataa bobaa guutuuf qopheessuun yeroo dheeraa fudhata ture. Yeroo qophii kana keessatti ammoo saatalaayitiin Ameerikaa samiirraa suuraa kaasee eenyuun eessatti qophaa'aa akka jiru beekuu danda'a ture. Har'a garuu seenaan sun jijjiiramee jira. Mootoriin Arvaand bobaa ofii isaatiin bobeessuu fayyadama. Kana jechuun misaayilli kun yeroo dheeraaf bobaa guutamee taa'uu danda'a. Ajajni yeroo kennamu sekoondii muraasa keessatti ka'ee hir'isuu danda'a. Kun Ameerikaadhaaf ergaamaadha. Yeroo nuti sirukunnu qophaa'uuf illee yeroo hin argattu saatalaayitiin keessa hin argu jechuudha. Konkolaataa fe'umsaarra dhaabbatee bakka barbaade irraa dhukka'uu danda'a. Saffisni kun ammoo element of surprise uumam. Marii Oomaan kanarratti Ameerikaan ulaagaalee jajjaboo qabattee dhufte. Iraan misaayila baalastikii oomishuu dhaabdu, yuuraaneemii qulqulleessuu dhaabdu. Isaan ishees to'annoo idil addunyaa jalaa galuu jetti. Iraan garuu afaaniin tole jechaa gochaan immoo misaayila kiiloomeetira 2,000 barrisuun minjaala irra keessee. Kuni afaan dippiloomaasiitiin yoo ulaagaa keessan kana nurratti cimsitan nuti kana qabna jechuudha. Hayyoonni miidiyaa hawaasaa irra jiran tarkaanfii kana warraaqsaa tarsiimoo jedhanii waamu. Iraan tarsiimoo ittisaa irraa gara tarsiimoo aleellaatti ce'uu ishee labsiin Kooraam Shaar kun mirkaneessee jira. Kana jechuun diinni yoo na tuqee nan deebisa jechuurraa inni osoo nan tuqiin nan barbadeessaa gara jechuutti ce'anii jiru. Amma mariin Masqat marii jechootaa qofa osoo hin taane marii humnaati. Ameerikaan dooniiwwan ishee qabattee, Iraan misaayila ishee qabattee, lamaan isaaniiyyuu eenyutu ija babaasee eenyuun sodaachisaa tapha jedhu taphachaa jiru. Wanti sodaachisaan garuu taphni akkanaa yeroo baay'ee dogoggora xiqqoodhaan gara waraanaatti jijjiiramuu isaati. Masqatitti nagaatu mallatteeffamamoo Hormuzitti ibiddatu qabsiifama. Deebiin isaa huba namoota qawwee qabatanii ajajaa eegaa jiranirra jira. Akkuma bishaan booree yeroo suma qulqullaa'u yeroo ammaa kana siyaasni obsaa kan Teeraan barootaaf ittiin beekamtu akka awwaalchaatti biyyeen itti deebi'ee jira. Oduun Masqat irraa dhaga'amee fi Teeraan irraa labsamee fuula waraanaa guutummaatti jijjiiree jira. Kanaan dura Iraan obsaa tarsiimoo jettee erga rukutamtee saatii dheeraa booda deebii kenniti turte. Har'a garuu jechi naqamee jira. Ajajni haaraan mootii Iraan Ayatollah Ali Khamenei irraa dhufee ifadha. Inni osoo nu rukutuuf hin qophaa'in hiriira isaa diigaa
sa'aatii 24 yookaan 48 duraam osoo isaan sa'aatii dhumaam hin eegalin isin isaan dursaam. Kuni waraana qofa miti. Kun xiinsammuu waraanaa isa Ameerikaan sodaattu sanam. Tarsiimoon kun haleellaa dursaa jedhamam. Amma Teeraan minjaala irra waan jiruuf minjaala jala waan jirus qabnaam jetti. Kuni waan Ameerikaan tilmaamuu hin dandeenyeem dhoksaa tarsiimoo uumee jira. Mee yaadaam kanaan duraam ajajni Teeraan irraa dhufaa ture. Amma garuu ajajoonni dirree waraanaam aangoo guutuu argatanii jiru. Yeroo sochiin diinaam isin shakkisiiseem Teeraan hin eeginaam achumatti tarkaanfii fudhadhaam jedhamanii jiru. Kuni balaa guddaadhaam. Sababiin isaam dogoggora xiqqoom ajajaan tokko bakka tokkotti raawwatuun waraana naannoo guutuu qabsiisuu danda'am. Dabalataan wanti samii baa giddu galeessaa uffisuuf deemuun misaayila qofa miti. Teeraan diroonota 1,000 ol haleellaa caccabsaaf qopheessiteetti. Diroononni kunniin akka bookeem wal faana ka'uun sirni ittisa Ameerikaa tokko yookaan lama kuffisuu danda'am. Garuu 1,000 yeroo tokkotti yoo dhufe eenyutu dhaabam? Wanti kana caalaa xaxamaati ammoo jechoota Iraan yookaan Axis of Resistance. Kanaan duraam ajaja eegoo turan amma garuu eenyumtuu bakka jirutti haala ilaallatee murteessuu danda'am jedhamanii jiru. Yemen irraam, Lebaanos irraam, Siiriyaa fi Iraaq irraam humni dhokateem dammaqee jira. Amma Waashingiten doonii ishee fi xiyyaarota ishee qabattee yoo dhuftu Iraan harkasitti kennadhaa osoo hin taane si eeggachaan tureem jechaa jirti. Teeraan nuti waraana hin jalqabnu garuu itti ufteem yoo akka waraanaatti sochootan garuu akkuma jirtanitti sin gumna jechaa jirti. Maskatitti waraqaan nagaa minjaalarraam Teeraan itti ammoo qubni furtuu dhukaasarra jiraam. Addunyaan ammoo saffisaa muddamichaa dhagaa jirti. Tel Aviv keessatti saayirenoonni yeroof callisanii jiru. Garuu hogganoonni waraanaa Israa'el hirriba hin qaban. Isaanii Waashingiten irraa ka'anii ergaa hamaa tokko dabarsaa jiru. Kuni waraana daangaa miti. Kuni waraana jiraachuu fi dhabamuuti. Addunyaan yeroo baay'ee waa'ee sagantaa niwukileeraa Iraan haasofti. Garuu Israa'el waan kana caalaam kan ishee sodaachisaa jiru tuullaa misaayilaatti Iraan kuufachaa jirtudha. Gabaasni basaasaam gaazexaa Israa'el Yerusaalem Post saaxilee akka mul'isutti Iraan yeroo ammaa kana misaayila baalaastikii 2,000 ol kuufattee jirti. Kuni lakkoofsa qofa miti. Kuni humna biyya tokkoo lafarraa quu danda'udha. Seenaa waraanaa addunyaa keessatti biyyi tokko waggoota muraasa keessatti humna misaayilaa akkanaa kuufachuun ishee wanta balaafamaa fi sodaachisaadha. Yeroo waraana Iraan FM Iraaq Iraan misaayilaa kan teekinooloojii yeroo sana biyyoota akka Liibiyaa fi Kooriyaa kaabaarraa kadhachaa turti. Har'a garuu seenaan sun garagalee jira. Iraan kadhattuu teekinooloojii osoo hin taane warshaa du'aa ofii ishee ijaarrattee jirti. Ragaan basaasummaa Israa'el jedhutti Iraan ji'a tokko keessatti misaayila baalaastikii 300 oomishaa jirti. Meeyyaada guyyaatti misaayila 10. Kuni saffisaa oomishaa daabboo miti. Saffisaa oomishaa meeshaa waraanaati. Saffisni kun immoo Israa'elin raafama guddaa keessa galchee jira. Kanaaf Jeneraal Iyyaala Zaamer hoogganaan ittisa Israa'el Waashingitaniin yoo dhimma kana irratti laaftan nuti ofii keenyaaf tarkaanfii fudhanna jechuun akeekachiise. Israa'el sodaa kanaaf jecha shaakalaam Ma'aariif jedhamu taasistee jirti. Shaakalli kunis osoo yeroo tokkotti misaayilonni 2,000 biiftuuwwan magaalaa Tel Aviv fi Haifaa irratti roobanii maaltu ta'am kan jedhudha. Yaanni kun qofti sammuu namaa dhocha. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa Jarmanoonni rookeetii V2 London irratti dhukaasanii turan. Garuu humni Iraan qabdu kun isa sana dachaa dhibbaan caala. Misaayilonni Iraan kan akka Kaybar rookeetii qofa miti. Isaan roobotota barrisanidha. Wanti seenaa waraanaa jijjiireem kanam misaayilonni kunneen qilleensa keessaa yeroo barrisan akkuma xiyyaaraam kallattii isaanii jijjiirrachuu danda'u. Teekinooloojii kana Iraan Kooriyaa kaabaa waliin ta'uun kan jalqabde ta'us amma garuu ofisheetiin sadarkaa MEMRV jedhamutti guddisteetti. Kana jechuun sirni ittisaa Iron Dome yookaan Arrow Israa'el misaayila kana qabachuuf yeroo ol ba'u misaayilli Iraan sun zigzaagii hojjetee jala miliquu danda'a jechuudha. Kuni teekinooloojii biyyoota gurguddoo qofti qabu jedhamee yaadamaa ture. Amma sarara diimaa jedhamutu sararame. Israa'el misaayilli kun akka hin oomishamne walii galtu malee nuti Teeraan hin gumna jetti. Gama biraatiin dubbamaan koomishinii nageenyaa biyyaalessaa Iraan Ibraahim Reezaayim misaayilli keenyaam dhimma marii miti. Inni wabii jiruu keenyaati. Humni keenya furtuu irra jira jedhee jira. Dhiphinni kun akkuma bishaan guutee yaa'u daangaa Israa'elii fi Iraan qofa osoo hin taane
guutummaa baha giddu galeessaa liqimsuuf qophaa'ee jira. Dooniiwwan Ameerikaa shaakala Israa'elii fi warshaa misaayilaa Iraan sadeenuu sa'aatii tokko eegaa jiru. Gaaffii nama jiru eenyutu ija libsatee jalqaba dhukaasaa kan jedhu osoo hin taane yeroo roobni misaayilaa 2000 kun roobu manni jalaa nagaa ba'u jira laata kan jedhudha. Galaanni Arabaa yeroo ammaa kana bishaan qofa osoo hin taane sodaa shiraa fi oduuwwan dhiphina uuman baatee dambali'aa jira. Yeroo waraanni afaan qabutti dhugaanni dhokatti oduun sobaa immoo akka ibiddaa boba'a. Kuma seenaa waraanaa addunyaa keessatti yeroo waraanaa qabbanaa waasanaa basaasummaan meeshaa waraanaa caalaa sodaatamaa ture. Har'as bishaan kana irratti waanuma sana fakkaatutu raawwachaa jira. Tibba kana miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyoon tokko akka ala bobaa ibiddaa tamsaa ture. Viidiyoon kun doonii guddaa kan uumama addaa qabu gubbaa isaa irratti gubbaawwan gurguddoo baatee tokko agarsiisa. Dooniin kun doonii basaasummaa Chaayinaa Li'aawwaangwaan jedhamudha. Oduun sobaa viidiyocha waliin tamsee immoo dooniin basaasummaa Chaayinaa doonii waraanaa Ameerikaa USS Abraham Lincoln hordofuuf gara galaana Arabaatti dhufteetti Chaayinaan Iraaniif birmachuuf qophaa'aa jirti jedha. Oduun kun seenaa waraanaa addunyaa lammaffaa nu yaadachiisa. Yeroo sanaa Ingilizoonni fi Jarmanoonni dooniiwwan basaasummaa fayyadamuun eenyu eessa jira jedhanii wal hordofaa turan. Akkasumas hurrii waraanaa jedhamu uumuun diinaa burjaajessuun tooftaa waraanaa beekamaa ture. Har'aa oduun doonii Chaayinaa kun hurrii waraanaa uumuuf kan tamsee fakkaata. Addunyaan rifaatuudhaan Chaayinaan dhugumaa Ameerikaa waraanuuf dhufte jechuun gaafachuu eegalte. Garuu dhugaan lafa jiru ragaan saatalaayitii fi hordoffii dooniiwwan akka agarsiisutti dooniin Li'aawwaangwaan sun galaana Arabaa miti naannoo ishee illee hin geenye. Doonichi yeroo ammaa kana galaana baha Chaayinaa keessaa fageenya 1000 irraa tasgabbaa'ee socho'aa jira. Viidiyoon namoonni amma ta'aa jira jedhanii raabsan sun viidiyoo moofaa bara 2025 waraabame kan bakka biraatti kaa'ame ta'uu isaa mirkanaa'ee jira. Haa ta'u malee oduun sobaa kun bu'aa guddaa qaba. Seenaa keessatti waraanni yeroo baay'ee sababa odeeffannoo dogoggoraatiin ka'eera. Fakkeenyaaf bara 1964 Gulf of Tonkin incident jedhamuun oduun sobaa waa'ee doonii Ameerikaa Veetnaam keessatti haleelamte jedhu Ameerikaa gara waraanaa waggaa dheeraatti galchee ture. Har'as sochiin Li'aawwaangwaan soba ta'us sodaan uumame dhugaadha. Washington doonii ishee guddittii USS Abraham Lincoln gara naannoo kanaatti kan ergiteef Iraanin jilbeenfachiisuuf Iraan immoo harka hin kennadhu jettee jirti. Haala dhiphina akkasii keessatti namoonni Chaayinaan dhufteetti jedhanii odeessuun biddichatti beenzila naquudha. Dooniin Chaayinaa bishaanicharra hin jirtu ta'a garuu yaadidduun Chaayinaa fi Raashiyaa naannoo sanarraa akka jiru beekamaadha. Amma galaanni Arabaa doonii basaasummaa Chaayinaa sobaan keessatti uumame osoo hin taane doonii waraanaa Ameerikaa dhugaan irra jiruun dhiphachaa jira. Oduun doonii Chaayinaa kun fedhii namoonni waraana kanaa waraana addunyaa fakkeessuuf qaban kan agarsiisudha. Garuu yeroo ammaa kanaaf Chaayinaan Li'aawwaangwaan fageenyarraa keesseetuma tilmaamaa jirti malee gara bishaan kanaatti hin seenne. Kanaafuu wanti sodaatamuu qabu doonii sobaa sana osoo hin taane misaayilota dhugaa fi dooniiwwan dhugaa warra walitti dhaadachaa jiran sanadha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.